Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya har'allee deebinee isinii dhufnee jira. Maaliin deebite jechuun keessan hin oolamu waan deebinee waan hedduudhaan deebinee garuu takka takkatti isinii ibsina salaamata agaawwatanime. Ashama jirra jirtu ilmaan Oromoo akkam nagaa fayyaa habaa kibba bahaadiyyaa ishii Awurooppaa Oromiyaa bakka jirtan maratti jirra jirtu kabajaa fi salaamtaan ta'onni irraa kaali sanaa geessuun isiniin jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtan maratti salaamtaan keenya ta'onni irraa burqitee isin qabu isiniin jecha as jirra kunoo. Egaa amma waan isin jaamee beektan hin jiru. Hayya maaliif ni amtee yaabaloo? Wanni amma jaameef gurbaa kana waan isin jaamee ni beektaa? Isaan moo? Mana kee tureen? Amana mana maati duraanis wanni isin kaayef. Hayyee. Amana marrabuma. Amana marrabuma kan hin firii duraan si ture. Firii isa amma kan gurraachi tokko si jiru leera. Ni jiraame sin bira. Sunis jechuun firiin isa wanni mara dhiiftanii amma isaati caalaa hojii hootuu wanni isin jeef. Haala isa kee ta'u beektanii duraan illee sitti beekti jira. Garuu daawwattoonni keenya jechuun kuban qabu. Maaliif rabshaa deddeebituu fi takkaa zakkoo obboleessa kana biratti argamu kanaaf xiqqoo eegumsa jechuun sirriitti godhaaf jirta. Jawaatii keenyaaf akkamii bal'oomaa irreetta gurbaa kana immoo akka ta'e mucaa kana obboleessi hin geessine isa kana immoo waan san itti deebisuu deemaa waan ja'aniifin eegumsa kana jechuun takkarra lamarra daawwattoota keenya jechuun garsiisu jira. Asumaanoo jechuun isallee jechuun daawwattoonni keenya haa baratu wanni bira kaayef jabaa namaatii firii fi mucaa tokko jemmaas dheeraadha. Abdii haajaaniin isin beektanii daawwattoonni keenya wanni hin beekneef dirqama haa isin si eeganii haala saqeeti. Garaan dari balo, gara tuh. Ay, dilana deraja fi okkotee gurran qabne gurran godhanii takka jira. Anis dilas wamara dubbin jabaatee tuma caasaa wayii ta diriirfamtee jira moo. Maalirraa waan kana dhiphamtee tuma Barbaan kana dhibeetta. Inshallah taate ajaani. Ati bar imma ilma kiyya kana qaaliiti. Intalti fuudhee dalatiyya furmaateera. Garuu akka qilleensi tokko bakka kana keessatti seenee rabsha adda addaa nutti hin uumneef nuti waan gartee karaa fuulduraatti waan godhuu deemnu daawwattoonni keenya ni beeka atis ni beekta jeeti yaada waan dhiyootan amma irra turre kana atis ni beekta waan kanaaf namni jechuun kanama rifatu kanama hin gammanne haasinni ibliis hedduu jira biyya kana keessa warri nama hin gammanne warri maashaallah namarraa jira siifi furmaata sana wal hojjetuudhaaf siifi furmaata sana wal dhorkuudhaaf waa hedduutu dalagame akkuma ummatutu dalagamaa turetti kaammas dalagamu jirus waa hedduu xaxaa hedduu xaxaa jiran waan nabiro dhufee jechuun ammoo obboleessa jechuun dalagaa jiru wayi beektaati. Ilmaan hin guddifatin jaamu jireenya jiraatin jaamu. Inni kun jireenya makee kanaa fi jireenya namaa kanaa hin barbaadu kiyyimarraa kaasee saatii jechuun Oromoo miti. Mee waraqaa takka qopheessi jeenii qalamaa fi waraqaadha. Waan dilana rakkatee dhiphamee fi dila kana akkasii kun jiree deddeebuu jiru ta'ee tana waan iddoo ol baasanii sun dubbatanii. Sun jalaan jira. Waan akka barbaadu san an guutumattuu hin je lafa gartee barbaadu san yaa sirratti katabee fi suni rakkoon qabu. Dhaamsa dhaamaa fi suni mee rakkoon qabu. Warreen quba shanii kanaaniin farramaa. Kan mallatteessaa wajjin hin beekan mallatteessaa. Isin rakkatee jira malee. Ifis rakkitee namaas rakkitee hojii wal dhorkuun nama kana mashquula godhuu. Saboota naata walii qabanaa dachii fi mana waan sinatti qabunaa isa walii qaba. Waan hin godhe immoo godhe jechuun rakkadheetiin godhe akkana kana jeete jechuun asii jechuun diigana dhaabu jira garuu ba'a. Haa itti ballattu yoo waan sakka hin hin ballattu itti. Itti ballatti haa ta'u. Raayii buutii ulfinni kun. Yorra muuti bari hundaa wal iftee maa qosa. Abbardiisee fi injee walla turumaa jiran walla. Dachi nyaachuutu jiru badhu. An quba kudhan kana inni akkan irra kaayaa fi waan kana jettee ifis rakkee naas rakkitee jireenya isaa gaggeessuu dhabee nama meeqaan tam caasaa keessa galchinee mashquula godhurra. Maa dalagaa ajandaa maa nuu kaayee mashquula nu godhaa inni kun samujaa kun hanqaan biyyaa deeme gaan beeku. Waa bolotikaa mootummaa siyaasaa seenee waan ajandaa. Bara akkasii miti dubbiin nama tuffatanii nama tuffataa jiran jawaadee keenya. Amma abbaan keenya balloon haalaan itti rakkatee dubbii tana itti dhimmamee. Itti dhimmamee. Sammuu nyaatee isa roobee. Ati amma laaftuun laaltee ammoo balloon baay'ee itti rakkachuu jira dubbii tana. Wayi gatanii maali? Wayi ta'e qofti na rakkisu jirtu tabiyya guutuun na rakkisu jira. Bareedduu wayi harkaan. Oromoo guutuun na rakkisu jira. Oromoo rakkate sana jechuun rakkadhee bira dhaabbachuutti hin jira. Warreen gartee fiidoo fa'aa marree galla kuduu jiran warreen akkana karaa keessatti bira dhaabbannu hedduu jira jechuun jira. Kanaaf naa jechuun karaa biraa kutee mana kee kana ni beeka. Yoo kan dhufute yoo akkana waraana siin qopheessin yoo waan takka isaa godhu ta'e
ballo arra jechuun maaliif nama eegu biran kaayiniin daawwattoonni keenya jira. Awwaan kanaaf fuula duraan qopheessee jira jechuudha. Fuula duraan qopheesseera hangaati immoo fayyaa lafti hunda jarri kuni sibira turanii caalaan kaabara keessatti argamanii malee sibira ture. Yeroo jechuun nuti jechuun fiidiyoo mana keessaa marru takka mana keessaa martan inni haala eeguu isa. Haa gufnee sibira taa'u haala eeguu isa. Isaaf gurraachisanii. Maaliif namni jechuun mana keessaas eeggatee haalaas eeggate malee yoo fi qopheesse malee nama biraa dhorkuu danda'u. Namni kuni haa jechuun farfara deemee dalagu kun jechuun yoommoo nama mana taa'u achiin kan dhufu ta'e takka warra farfara dalaguutan yoo hojjetu qaatota mulaarraa yoo namatti hodhuwan takka namni qarxaa sana wal danda'e takka mana warreen kaan ogguudhaan eege warreen kun oggummaan eege haalaa kun jechuun achi hunaan qabamee jechuutan. Hai qaama ol seenee qaamuma kana eeggatu qeeboo dabar wanti dalagamte san geri isa biraa isin hunda biraa akkasii biree namni horee eegu rabbiyaa godhu uummata haasawaa afaanetu wanni ala dhorku jiru achi harara ta'ee garuu itti qophaa'uun waan sitti as deemaa teessee garuu ati qophaa'uudhaa jechuu keeti yaadni kee bareedaa. Garaa dibuu irra deemanii miila dibuu wayya jennee. Yaadni kee bareedaa. Ammaan tana akki goonu bar silaafuu waa hundaa xumurree xumura jiru. Waatu qofaami. Ani baru wanni nama waan kana hunda akkanatti tolchee hangatti fayyaa dhuftirraa ilaammatti wanni kana tolchineef hanga jechuun adeemsa itti deemnu kana namni jechuun oguu jechuun fuudhaaf heerumaa kanarratti namni hedduutu nama keessa dhufa. Namni hedduu jechuun gammachuu hedduu dhufeen hojii qootata. Yeroo namni gammachuu nama hojii qootannee namni nu keessa dhufu kana yeroo jechuun aruusa xiqqaallee ta'u kana goonu kana namni kun alaa dhufee jechuun nama rabbashuun takkaa'oo waa dhufee jechuudha keessa uumuun waan jiru suniif itti qophaa'uun kiyya dirqama tana anumarra dhiisi haarisni kan jechuun nama hunda ana kasii tasgabbeessee godhee jira karaa alaatiin karaa keessaatiin karaa hundaatiin xannee jira maaliif daawwattoonni keenya jechuun maaliif jechuun mucaa kanatti hin geessine kara waan jedhee jechuun isinis as baasee jechuun isinillee sijaamee daawwattoonni keenya illee haa arguu eegumsa takkaawwa balloon godheef jawaateef takkaawwa intarasaatiif godheef furmaatee jechuu kiyya godheef isaan kana wanni waan kana godheef akka jechuun ilaalcha gattee hanga amma jechuun xumurra reefu kana hanga gartee waan kanaaf fedhee mucaan kunis bakka san gattee nu geessee waan san gattee Oromoo guutuun raa'u warra gattee farfara gootan sittiin daayyaan eenu irratti dalagu jirra maaliif karaa keessaatti naatis quba qabda san hunda raa'u qa'a hanga wanni kun jechuun galmaan geenyu hanga keessan galmaan geenyu dirqama namni sibira jiraachuu qabaadha. Jiraatu qaba. Waan takka waan asirratti wal gargaaru takkaa jira gaati. Wal mari'achuu barbaadnu. Akka nama waa takka gurraan hin dhageenye hin garree tokkotti hin jiraatu jira dhiyootaan. Alhamdulillah. Bayyana deemiti. Mee sumaanuu kaa information adda addaa takka qaamaa wal harkuudhaan malee amma qilleensarraa yoo ta'u wal harkuutti hin jiru. Akaawuntiin akka deebitu hurrettis dhaami. Hurreen isaas jiraa miti. Firitti jaallattis dhaami. Furmaateedhaas itti bilbili. Qaamaan dhaqee firitti dhaqi. Qaamaan dhaqee sitti. Eme akaawuntiin abbaan takka akka deebitee kaa. Nama qulqullummaa takka hawwu takka harkatutti hin jiru. Kana hunda akka sarka deebi'u. Kana hunda akka sarka deebi'u. Hundallee kaa goosuu baatti. Ni godha. Kumaan gartee sumaanuu walqunnamee kaa ittiin jira. Kana rakkoo qabu takka taatee barbaadu takka ta'ee naan qunnamsu ta'ee nama biraa ta'ee godhamu. Itti dhaqee anaatu jechuun harka kaaya irraa fuudhee isinillee jechuun waan kana wama tolchuudhaaf waan kana gootee intalli tun intala cimtuudha intala jechuun nagee namaa eetu intala jechuun hedduu jechuun duraayillee laffaatee jechuun waa hunda wajjin jechuun qooddattanii waa baay'ee keessa hojii dabartanii jechuun hara xumurra waliin geenye jiru kana isin fayyaa ta'eetiif takkaa'oo jaalala ta'eetiif jaalala ilmaan keetiif waan kanaaf waan kanallee gootee maaliif yoo waaduu lallaalee sammuutu jeeqama jechuuf fayyaa ta'e barbaaduu fi kanallee jechuun ati hin ifatini obsumaanii waa hundaa'u itti geenya. Inni fannee bara araggoon ammas wal quba qabaatu maan jira waan kana gaafa eegeette. Kun dirqama maqaarratti. Amma bishaan gonni abbaa keessa jiru ifaa jira. Amma shakkii keessaan gale. Maaliif yoo jetti. Namoota lafa nama maaliif naa godheenu. Maaltuutu waan uumamaa jira maal quba qabdaa quba information qabaattu malee dila kanaas gootu kaayi. Waan quba qabu jiraatti. Waan quba qabu jira. Waan takka takka kaa dirqamaan isaanii dhagahuu fadhuututu jira miti. Bilaan jawaadii akkas ta'e bakka sana akkasitti mana jirta. Kanas bira maare waan kaa takka manuma sanii uu gabbee himee qilleensa fardhu achiin bahee jechuun takka numa jirti. Ati ammaaf kophaatee deemuuf kophaatee gabboodhaan namalin jarri nan sibir godhee caalaan firiin mucaan abdiin kan hedduu jira. Yeroo gabbaatu alatti qilleensa fudhachuu oguu barbaadu isaan kan tokko fudhattee gabbaata. Ni jirraa jeboo. Ni jirtanii isin bira dhaabbataadha isin naa eegaadha. Waan naa eeganiifis hanga jechuun waan
waan gartee bareedduu takka dalaguu deemnu takka isaanillee daleena jedhu ta'e jechuun daawwattoota keenyatti as hin baasin isin hundinuu ni beektan jeeti yaada isaan formaatee fi isa walii halinee niqaa goonee jaarsa jaartii goonee jechuun misirroo fi misirritti ilaala goonee olaantuu fi olaanaa goonee hogguu as baasuu deemnu daawwattoota keenyallee ni garsiifna waan kana dalaguudhaafiin haaris akkanatti qopheessee tatiyyaa tuni siikee hirrii qabdi. Eeganuu eegan jette bara. Tolchannuma tolchan jette bara Oromoon. Mogga tokko tolchanii mogga tokko dhiisanii. Waan daawwattoonni dubbii namaa takka fayyisanii galanii. Takka fayyumaa dhiisanii biraa galanii. Waan ammaa obboleessi kee jechuun namni dhufee jechuun qorannoo hedduu takkatti jirra. Bakka kanaa bakka mana keessatti dhiyaate jechuun rabshaa adda addaa waan adda addaa hin gooneef takka waan namni kun jechuun nama kan isa irraa maafaa jira ofee. Nama hedduu jira. Warreen uumaa ta'e waliin hin feene haasita hedduu qabda. Haasitni dhibbaa dhibbatti ol baanee hin haasofnu dhibbaa dhibba jira. Sunirraa nuti hanga waan kana fidnu sanboodallee yeroo muraasa hangaan gartee mana gartee if biratti jijjiiruu takkatti itti yaadee jira. Akkuma gartee ijaarmee akkasuma kana fidnee wal fuudhaaf yeroo kana fidne boodattillee hangaan mana if biratti jijjiiree jechuun naafeetu jechuun shuggaa tokko keessa wajjin gallutti hangasitti yaadee jira. Inshaallah anis jabeessuu fi sitoo gochuun eegumsa gaarii sii godhuu fi maaliif nama jechuun booda nuu qabu nama jechuun beekaa keenya beekaa fi abbaa jiraatu itti godhu beekaa fi abbaa jiraatu nama hayyuu keenya nama qaalii keenya hedduu takka jechuun nutti hin goomtu bakka saniifin sibira akka dhaabbatu jira ammallee daawwattoonni argachuufin nama kana hunda as baasu jira kakara daraniitis hedduu jira daawwattoota keenya jechuun walumaanuu as baaseeti isin garsiisa ani waa malee jechuun sakkoon mal dhufee haasawuun kuni hiccitii irraa baasee takka osoo qabsiisuuf kiyya gartee shirkii waa hojjetu sana qabsiisuuf saniin dalagira. Balloo keenya ilaa hangaarratti dhugaadhaa hojii keessaan hojjechaa jirra nuti isin dura maddee galatoomiyaatilee gurbaa kana eegumsa isaa gajjabeessuu keetii fi hojjechaa jirra jechuudha. Ammoo amma atarraa bari galuudha fiidootana fiidootana siinee jechaan dalaga. Arraafamma caala toobirratti galakkisii jechuun share subscribe godhaa fi daawwattoota keenya inni kuni nama cimaa keenya nama jechuun baratee jiru. Kaitu waan tu rabbi gatu jechuun jawaadee bira firii bira walumaanuu godhee jechuun isa kana eegu jiru lama deebii bakkaan arrakkadetti telefoona turooyinaan bakka hedduu waan hin deemuuf halkan kana telefoona turooyinaan bakka sadiitti na qunnamanii jechuun rakkoon keessee jiru kan keessaa furuuf takkaa'u rakkoo bira nama rakkoo wal godhu keessaa fuunee karaa gartee mana hidhaate takkaa'u gara waan hundaa'u dabarsuudhaaf hedduu takka jechuun keessaan dalagu jira isa kanaas maanuu subscribe like godhaa akka fiidoon isaa nama bira geessu hogguu dura seentan like godhuu heddommeessa akka fiidoon tun nama bira geesse isa kanallee jechuun naa guddaftaniin barbaada asumaanuu mee itti dhaani balloo kiyya. Simbaan. Ana. Wanti inni dhaamu barbaade ifaajii hedduu godhu jirtanii galatooma ulfaadhu duraan dursee kan jechuu barbaadeensi formaatiin akkasumatti firii jaalalaa galatoomuu yeroo hedduu ifaajes godhaa jira hunda duraa kaasanii wajjin kun inni jabaa keenya bar jabaa keenya bar achi keenya musa jecha nu qabu meetima Shaafii Rashiideetis akkasumatti hedduu godhee galatoomuu waa hedduu inshaallah bu'aa beemee qaqqasaas dabarree inshaallah dabarraa ammallee akkanatti naftu caalaan keenyaas kabajamoo obbo Caalaanis akkuma ati qoma dhawaatee waa hundaa fidaas haa maareechaa jira galatoomee umrii dheeradhu maayitii keessattis akkanaa jiraattu barbaade nama ifiidhaa bujuma rakkooti harkanii alhamdulillah rabbi rakkoo hundaas nu baasee jira nu baasaas gartee nu jirtuuti haqaa rabbiirra nu waansa garuu galata keessaniin waan isin galchuun isin barbaanne ifaajee dilaa gartee akkanatti godhaa jirtu kana جزاك يا رب ما ناقفلو يو أمو وانت شكسيسان سوداتش سان ركيسان كجرا وتاتي أما كانت ينسمو كيسا قلوس نقوتي جرتلو لكن هي هذه أتمنى يتون وان نما كنا كبدوف هي هذه يتون ما له يتون لا نمنو كم بيكدو نمنو ونور بردابتو نمنو يتون ونور برجراتو واحد تورا ولين تبرسا واحد تو وليغورا أني واني خنا واني غوري وامالي هنغوري غرو أروزل كيكون هذا رو تريكا ما أروزل خنا مالف وان الرابطة أنا تو رابطة وان الرابطة إلى الجبردان جمعتو بردون كيكا ما بردان وان كنا دبرسون كابا جيتي وان كنا غوري تهيتا داوتو تكيني تون إسن دعاء نقول على وان كنا لك دبرسون أكا إسرائيل جمعتونو أكا فرماتي جمعتونو أمتنا بفاجرا نويكدان إسنجا
Asumaanee akkuma balloon babaan jechaa jirutti dhufaa jirra. Dhufnee jirra dhufaa jirra. Wal bira jirra waliif jirra. Haa galatoomanii ilmaan Oromoo qaalii wal itti argamtan. Warreen karaa foddaa chaanaala kanaatis naa agartan dhaamsa kiyya kanaas wal biraan gayaa quba sira nuu kaayaa. Waa hundaa okaa an kana biraan jeesu ni beektan. Itti himan malee itti hidhan iyyaa jecha keenyaasi. Isinitti simannee nutti simadhaa nutti himtan malee nutti ni tensiniisi galatoomaadha. Nuti illee isin bira jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoonni keenya akkuma ilaaltanii agartanitti haajaa teenyatti jirru tana balloon nuun gahee jira. Waan barbaachisu hundaan bira dhaabbannee dirqama nu kenname baannee galmaan ga'uudhaaf qophiidha. Galatoomaan isiniin jaalladha. Asumaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.